Hayyee akkam jirtan nagaa hordoftoota keenya ani Iskandarii Makaanikaal Injiinarii har'aan tana kan hin qabadhee isinii dhiyaadhe Siizar jaak guutuu isaa hanga assembiliitti paartii isaa tokko tokkoon dirooyingii isaa kamitti akka hojjetamu tokko tokkoon hunda isaa kutaa kutaatti addaan qoodee isinitti argisiisuu fi na hordofaan isiniin jaa jalqabuudhaaf maal goona haaratti jalqabne jechaadha. Isa kana guutuu paartii isaa tokko tokkoon qophaa'ee jira. Paartii waan irraa jalqabna asitti information isaatis guutuutti argachuu dandeenya. Detail drawingiinis ni jira. Paartii waan irraa jalqabna jecha paartii waan maali foot kan jedhu waan irraa jalqabna new jennee part okay front view sketch jenna normal to view amma u shape hojjenne jechaadha. Thickness isaatis itti kanna sarara biluu moggoo argame diriiruu isaatti agarsiisa horizontaal yookaan vertikaalii ta'uu immoo wanna xiqqishoo keelloo ta'utti argisiisa akkasitti itti kanna hunda isaa erga finne booda sana booda dimension itti kannina asirraa kaasee akkasitti 45 enter thicknessin isaa 3 enter kunis thicknessin isaa 3 enter argenne booda maal goona inda kanaafi control qabnee keyboardii kana walitti collinear jennaan sirrii takka godha jecha akka wal qixxaatu godha. Kana booda thicknessi itti kannina asii hanga asii 3 asirraa hanga asitti ammoo kunis 45 kanarraa ineeti seenterii irra goona asitti seenter laayinii tokko ta'uu goone kana construction line goona sana booda kana control qabne keyboardii kana select goone symmetric goone jechuudha center irra akka ta'u deebine kanaafi pointii centerii kana sarara jidduu relationii kanninaafi coincidence gurraachee jira jechuudha define ta'e. Kana booda maal goona as sketch irraa feature jala dhufne extrude jennaan lengziin isaa meeqa 222 itti kannina gamanatti yookaan asitti blind kan jedhu kana fe'anu mid plane jechuu dandeenya akka barbaanne godhuu dandeenya. Ammaaf mid plane ayyuuni okay. Kana booda maal ta'e kana fuula kana select gooneet normal to view asirratti nawaa kaasna relation kanninafi koo dimensionin duratti miraraa godhanna kana construction line gooneeti mirror entity jenne select goona jecha sararoota kana select erga goone booda asirratti goone mirror back jennaan okay. Sana booda dimensionii itti kanninu asii fi asittuun 82 irra 2 irra kana ta'a jechaadha. Sana booda deebinee maal goona extrude cut okay jennaan. Extrude cut goone deebinee maal fuula kana filannee select jennee normal to view yookaan control plus 8 goona normal to view ta'a. Maal goona circle irratti baafna asitti jecha
diameteriin isaa meeqa? 10.5. kunis akkasuma 10.5. asirraa oloon isaa 26 tuqaa 26 dar asirraa hanga asii ammoo 40. kunilleen akkasuma 40. kontiroolii qabnee horizontaal jennaan. sana booda fiicharii jallee dhufnee extrude cut xumuramee jecha wal goona save jennaan. folder haaraa folderii kana jalatti save jennu. kana maali paartii isaa maqaan foot jenna. okay erga jenne booda kana dhaamsinee paartiin katti aanu kamii paartitu kana jecha lower army hojjechuudhaaf kana dhaamsina. irratti ni filanna part okay Berarti filannee select jennee ammas akkuma reefutti U shape hojjannaa jechuudha. Kana booda dimension yaannina. asii fi asii meeqa? 34. oleen isaatii 34. tikina seensaa 3 kanaati 3 sedih. Booda maal wal qixxeessa relation kan enough control qabne kana wajjin horizontal jenna. Horizontal osoo hin ta'in collimeter wal qixxaatee jira jecha. amma maal goona deebine center line uuman. electric and wada kana geometry construction geometry gone control qabne keyboard isa sadeen filanne symmetric gone center rakkatu deebine maasi relation bira watafe as origin rakkatu bro coincidence gone to define the journey sana wada feature jala dufne boss gone meka kannena fi length isa dibba fi kudu saddeet okay sana boda mal tafe asir fesi kana filanne circle ya wajjennu asifi asit tana diameter si meka kudu sagal kudan tukashan kan tanamo jidam tukashan sana boda deebine
pointii kanaa fi control qabnee keyboardii kana walitti horizontal jennaan jecha. Sana booda deebinee dimensionii keenya asirraa hanga asii meeqaa 19 kunis asii hanga asii meeqaa 19 oleen isaa asirraa olon 14.5 define jecha guututti. Sana booda extrude cut goonaa jecha feature jedhamne extrude cut erga goonee booda maal goonaa front plane filannee normal to view jennaan. Normal to view sana booda maal goonaa asirratti centerii si'a kanarraan asirratti akkanatti hogganaan isii gara geengootti jijjiirama. Booda kana meeqaa 19.5 sadeesii kanneenaa fi sarara tokko sararannaa kuni asirraa meeqa 100 guutuu isaa 118 waan ta'eef 118 irra yeroo lama kana construction daa'imuu qabna. Construction geometry erga goonee booda mirror about kanas mirror jennee extrude cut kontoriidhaan filannaa jecha asirratti riijinii hanga inni katu godhu asii fi asii dhufneeti kana filannaa jecha kana tuqu. Sana booda maal goona mid plane gara lachatti tokkotu yoo barbaanne immoo zero all yookaan zero all boss kana kan 2017 irraa haasee qaba. Zero all boss kan jedhu kana zero all boss arganne booda akkana ta'e jecha kun xumuramee jira. Maal goona save jenne xumuramne tokko ta'afa kan itti aanu as kana select jennee
asirra reektaangilii tokko hojjannaa jechuudha. Reektaangilii tokko erga hojjenne booda asii rangaa as jidduutti margoona 25 gara alattichi bahus rakkoon qabu akka 25 qofa akka muru barbaannaa jechuudha. Extrude cut jennaan. Feature jedhamne extrude cut. Ada booda oke. Kana ta'e jechuudha. Kana immoo deebinee save jennaani lower arm. Lower arm paartii keenya lammaffaadha jechuudha. Save jennaan. Qattaanu upper armidha. Upper armii maal goona? Isuma kana edit goona. Wal fakkaataa ta'eef. As jira dhufneet edit sketch jennee maal goona kana gara 40 jira. 40 enter. Kanallee 40 enter. Sana booda exit sketch jenna. Akkana ta'e jecha ni sirreessina. Kana jalatti edit jennee edit sketch jenna. Normal tuufii erga goone booda asitti kana maal goona 18.5 18.5 enter. Exit jennaani deebinee as jalatti isa kana edit sketch jennaan. Kana booda raadiyeesii kanaa meeqa jennaani 21.5 21.5 21.5 exit sketch jenna. Kana ta'e jecha maal goona amma save as jennaan. Asirratti waggaa save goonu edit goone waan ta'eef save as jenneeti lakkoofsa paartii sadaffaa waan ta'eef 3 upper arm jennee save jennaani jechuudha. Egaa hordoftoota keenya har'a paartiin aga jaha qabaa jaha keessaa 3 hojjennee jirra. 3 hafee paartii 2 irratti hojjennaa. Paartii 3 ammoo assembilii ta'a. Torbee dhufutti deebinaati. Chaanalii kana subscribe, like godhaa, share godhaa. Waan tokko tokko kan sirraa'u qabus yaada nu beeksisaa akka sirreessinuuf galatooma. Ciao.